tokkotti cabee jira. Sakka maataan. Cabee Kumaan harka kiyyaa kumni 25 kumni 30 laatamee jira. Naafsi kenname jedhee na amansiisanii jira. Waraqaa kana ofuma ofiitii wal jala dabarsitee arabnummaan waliif laattee. Maaltu si bira jira Habibi? Maaltu si bira dubbataara? Mubaarik. Isa waa gaafataa jiru al tokko. Maal si gaafatan? Miyuutiirra jirta Mubaarik. Limaa jamaa bas. Dhufanii jiru asli. Dhufanii jiru. Eenyuun kan dhufe? Jarattiidha. Poolisoota moo warra ati bira jettu? Jaratti miilli jara abbaa hojii miilli kee biratti cite. Ishi maatiin jedhaaru. Nagaaruma nagaaftaa yeroo dhaggeeffadhaa dheetanii mootii irraa kaasee beektaa. Okay, callume inni dhaggeeffannoo dubbachuu dhiisne. Jechuun waan tokko naga gaafatanii yoo osa qabaatanii dhaggeeffadhaa qaba. Okay, inni dhaggeeffannaa ati sagalee isa nuti asii jennu gadi qabiitii isa kan keetiin dhaggeeffannaa nuti dubbadhati. Soo ta'ee iskiriirii kardii godhaa jiru. Iskiriirii kardii. خلاص. Kamera itti garagal. No, ija kamera wayii gawwaraan. Rakkatee saba kiyyaa naa waraabaa ragaadhaaf jedhe malee poostii fi miti jechuudha. Ubiratti qaba poostiin godhina. Ishee poostiin godhina isaa keessan ergaa. Warroota akkamiin fayyadamu viidiyoon kun ragaadhaaf yoo jarri kun jalaa badan. Jarri kun yoo jalaa badaniif ragaadhaaf naa waraabaa isiniin jedhe malee haa isinitti wannoo jettanii miti poostiin godhaa hundumti keessanuu amaanaa rabbii isinitti haa ta'u. Ani eeganni kaameraa itti qabe sammuu keessanaa dhufe akkasii mubee deebii ergadhu finis hundi keessan silaa namni 4,000 kun irra hedduun nama 2,300 yoo na koraabe poostiin godhanaa finis amaanaa rabbii isinitti haa ta'u. Ergadhu mubee jala kaa jiraate. Dhuguma mucaa kana yaaddanii adda. Mee asli dhugaa itti geeffadha dhugaa jirtutti geeffadha yoo sagaleen na dhagahame harki na cabee arabni na dha'ee jira birrii 25,000 erga isaan na laatuuf walii galanii jarrummaan arabaa walii galtee haqa kiyya balleessanii birrii takka malee hospitaala waggaa takka booda bahe. Kanaafuu maal jechuu barbaade gabaabaadhumatti yaada abdii geetaachoo jedhe kun deeggaramee araba jechuun nama birrii 100 takkaan haqa namaallee nama ajjeesullee ruuhillee namaallee baasu waan taateef jecha abdii kun mirkanaa'ee gara kanaan mucaa kana yoo wal'aananne malee mucaa kana ammayyuu waan biraa irraan gahuuf deemna. Su'uudii jechuun biyya nu warri seera qabu akka seeraatitti jiraataa hin jirre biyya kana keessatti jiraachuu gonkumaa nama hin dandeenye jiru akkanaa waan jirtuuf haala abdiin jedhu kana yoo ittiin siqin gonkumaa furmaanni tokko hin jiru jechuun barbaada galatoma. Galatomi Habibi Allah. Mubarak ergadhu yoo deebite ergadhu akka viidiyoo keessi jala umri poostiin gooneef gasi buuse silaan dhagayan jedhe. Ergadhu Mubarak. Warri imbaasii Kamaaliin nu waamame. Akka feete amma haga yaada kennattu waraqaa qabda makkaan jirta maaliif warra community makkaa warra imbaasiitti dawwaltee nu dhiyeessin. Amma baroorri yaada kennatu baay'ee kennataa Ani makkaan hin jiru makkaan irraa kiiloomeetira 500 fagaadhee jira gara Riyaaditti jechuudha makkaan illee hin jiru deebi'ellee ammallee xalaba dalaga araba jala jechuudha. Ani ammootu iqaamaa kii kana fidaa mucaa kanaa hin godha yoo ka waan danda'u taa'e waan danda'uun hin godhaaf jara kana jara ayyuu baay'ee garaan na gubate waan keessi kiyya qara kana na miidhameef ammoo araba irraa waan takka waan isa jaamsuu isa awwaaluu isa ruuhi isaa balleessuuf achi deeman malee mucaa kanaaf waa godhu achi deemaan jiran haala itti mijjeeffataa jiran jarri tun haala itti mijjeeffachuuf achi dhaqan malee mucaa kanaa waa godhuufi miti ciisee bahe asliyaan yoo xiqqaate ji'a tokko ol Mustayfaa keessa ciisee bahe uf beeka harki na cabee kanaafi yoo ka danda'amu haala abdii geetaachoon jedhe kanaan imbaasiin dhufee imbaasii irraa waa godhuufiidha malee wanti biraa mucaa kanaa dhabuuf jirtan guyyaa 3-4 booda mucaa kanaa dhabamsiisuuf jirtan waan ta'eef gara kanaan itti hafuufamu. Anammoo osoo dhaqe asli wallaahi laziim kaballaa takkattiin of duba na deebisan maaliif jennaan araba jechuun waan namni tokko arabni tokko jedhe
Ani osoo waan fedhe godhe waa godhuu hin danda'u. Gara ambaasiitiin malee namni tokko waa godhuu hin danda'u. Dhugaan jirtu tanu. Abdi السلام عليكم إلى أصلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abdi ايش وعليكم السلام. Abdi اتم نموت باي واولي قلتك abduuf mucaa kana ani tarura karaa ambaasiina akkanumatti nama wayii kan dhukkubsate galeenira karaa ambaasii beeyta namoota baay'ee waan walii galtee qabduuf aana majimmaatirraa waraqaa federaalatti ol barreessitanii biyyumarraa akka ambaasiin ajajamtutti yoo dhiibbaa gootanoo karaa kana yoo mokkortanoo aychaana hin dandeettanii natti dawwalame natti nagaafatte tana bulul yaa amma mattaawaqaa baaftanii suuraa isaa fudhattanii mucaan kun ganda ebaluuti warra akkanaati akka aanatitti bulcha ma'aana magaalaa Jimmaa xalayaa barreessitanii ol barreessitanii federaalatti iyyannoo ol gaafattanii akka seeran embaasiin jechuudha. Embaasiin gaafatu dirqama akka irra kaa'amoo karaa mootummaatiin harkatti xanoo biyyaa dhiibbaa itti gootan hin dandeettan ba. asirratti gaaffii qabaan. Waan barbaachisu hunda tokko nama jedhee nama natti munaafidiiti. Ana laafinnatti isa fudhee nan godhaan. Waan barbaachisu kaffalee baasee jechuudha. Naafi dabbaan waan barbaachisu nama natti galmeeffadhee amman jalqabaan. Seera kana akka warri embaasii gaafatan gochuun. Amma fakkeenyaaf gaaffiin koo waraqaa eenyummaa kan gandaa hin baafame. Anuu deeqaa shanitti nan baasaaf. Xalayaa amma jette xalayaa akkamii akka barbaachisu waajjira kamitti akka barreeffamu sana booda immoo finfinneettis geeffamee hin torgoomama baay'ee. Waan akkasii barbaachisa meenatti maa waan barbaachisu hunda wal gargaarree goona hunda dhabeellee. Hojii imbaasii nurraa hidhi kanan gootu taanaan. Yaada wayii asirratti qosii kennuu danda'anu dheengaddaa mucaan eessuma kiyyaa tokko asitti amrii ta'e biyya galchine. Kan barbaachisu akkamiin beektaa? Takkaffaa gandarraa waraqaa isaa baaftee gara federaalaa akkuma asliin jedhanii iyyatta. Federaalarraa waraqaan sii bayaa waraqaan sun miiseejiidhaan gara ambaasii ergama. Ambaasiin maqaa isaatiif ka ganda isaatiif abbaa isaan ilaala. Erga sana chaappaadhaan dha'ee ni deebisa gara federaalaatti. Federaallee egasiis itti mallacheessee chaappaa san namni sun nama Itoophiyaa ganda eebuluu gara galchuutti akkasitti yaalamuu danda'a. Kara kanaan akkasi galchuu ni dandeettanii. Aramni ajaa ittiin qabu namoonni asii qoonsilaan isin jettanillee namni rabbi sodaatu hin jiru biyya kana keessa guutuun isii warra karaa bitaatiif karaa mirgaa deemu. Qoonsilaa amma isin jettan kana nu biratti fidaa homaa lubbuun hin baasanii hooma xiqqoo taate hooma nuun jedhan malee. Nama seera qabu nama ala jiru namni sadi bira jiraachuu qaba. Namni seera qabu namni makkaan keessa jiru hin beekne nama makkaan keessa jirullee. Qoonsilaa kanattuu dabalamee namni sadi nama seera qabu wajjin deemuu qaba. Qoonsilaan lubbuu namaa gurguratee abbammaan fedhee isaan qofaaf osoo hin taane qoonsii nama biyya kana keessa jiru guutuun isaanii. Dhugaa walitti himuu yoo firummaa taate birrii itti kenninaan dhugaa mucaa kanaa dhibbarraa dhibbatti akka dho'isan ittiin amana. Mucaa lukaa miti osoo du'a namaatu reeffa namaatu nama awwaaluu didanii bara. Bakka bu'ummaan nama kanaa nama qoonsiilaan taane nama ala jiru nama dhugatti kalaawu nama gurraacha keessa dhugaan baay'een hin jiru. Nama dhugatti kalaawu nama akkasiisan nama lama namuma tokkoo kennamaa akka seeratitti nama tokkoo kennamee namni sun mucaa